dirree dhawaatti poolisoonni baay'een summii nyaachifamuun dhagahame. Guyyaa kaleessaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti Feebruaarii 28 bara 2018 poolisoota idilee fi hora bittinneessaa dirree dhawaa 70 ol ta'an nyaata summii nyaachifamuudhaan miidhaan akka irra dhaqqabe maatiin miidhamtootaa himan. Poolisoonni kanneen kaambiiwwan akka poolis koomishin, kaambii qottooniitii fi kaambii malkaa jabduu keessa eegumsaaf warreen turan ta'uudhaas maatiin miidhamtootaa himaniitu jiran. Yeroon taateen kun isaan irratti raawwatame ammoo yeroo hiraabaa akka ta'es dubbatan. Nyaatni kan hojjetame isaaniif dhiyaate akkuma duraaniitti poolis koomishin magaalaa dirree dhawaa irraa ta'uu himanii jiru. Ijoollee summii nyaachifaman kun harki irra caalu ijoollee araddoota baadiyyaa magaalaa dirree dhawaa irraa hojiidhaaf garasitti bobba'an ta'uudhaas himaniitu jiru. Amma hundi isaanii hospitaalota gurguddoo akka Dilcorraa, Saaphiyaanii fi hospitaalota kanneen biroo keessatti yaalamaa jiraachuudhaas himaniitu jiru. Bulchiinsi magaalattii hanga ammaatti waa'ee poolisoota summii nyaachifamanii kanarratti humaa akka ibsa baasanii hin jirellee maatiin miidhamtootaa himaniitu jiru. Bal'inni akka itti aanutti dhiyaata. Sandura tuulla tokko garuu turanni beeyta baadiyyaarraa taafaan akkanaan beeyne magaalaa fidanii taraafikaaf maarree godhanii akkana jaanii haasawaan. Waan kana eenyutu hojjete? Waan kana eenyutu hojjete? Eenyu kan summii kanatti godhee kan ijoollee kana? Jechuun bakka takkaa qophaa'aaf ni beeyta diinaa ol kaampitti qophaa'a nyaanni. Hayyee. Achuma qophaa'a achirraa kaamboota qottoonii jirus kamalkaa jirus achumarraa raabsamaaf. Nyaanni bakka takkaa jiddu galarraa poolis koomishinummarraa deema. Amma ijoollee miidhamte kanaaf hanga ammaatti nama dubbatellee waa hin agarree maaliif caljaarree duba jirri magaalaa bu'e? Dhufaniitu wanti nama gaddisiisu hojii gaggeessitu Dilcoorraatu waan hunda bishaanuu namni itti kan nu dhabame halkan sa'a 9 irraa ilaa hanga gana guyyaa guutuu bakka hojii gaggeessitu saniitu bira dhaabbatee bishaanis fidee nyaatallee hoteela guddarraa. Isaanii naakanaas fiddee akkasitti malee namni dhufee ilaalee hin jiru. Zaamee yeroo isaaniif nyaachifaman kun? Exact kana sirriitti beekuu dhabuun mala garuu waan akka hiraaba boodana ta'ee na fakkaata. San dura wal diddaa takkaa uumamee jiran hiraaba hin goonu akkuma gisee kaanii nyaatanii lakki hiraaba feenaa kanarratti waldiddaa jiran fakkaata. Maaliif ammas yeroon soomana waan taateef qaamni gartee nyaata kana qopheessu kun hiraaba san kaanii walitti akka dhuunfan ijoolleen soomantii hiraaba fi waan ta'eef hiraaba nu kannaa itti ijoolleen gaafannaan aaraniisa. Bakka waan akkasiiti eegas kan hin dhagee. Amma muummichi ministeeraatis dirree dhawaa jira. Waan kana hojii wal qabatee ijoollee kana gufachiisuudhaaf daawwii muummicha ministeeraa kana gufachiisuudhaaf waan kun godhu immoo akkami? Isaan san dura ni beekaa duulli tokko miidiyaa hawaasaa afaarratti yoo lallaalte ijoollee baadiyyaa dhuftee magaalaa weeraru jiran maarree ijaanii dudubbatan. Afaan Amaaraa kan hin beekne waan akkanaa dudubbatanii eegasboota gufachiisuu fi dhufaatii isaatii fi kana maaltu waliif fida lubbuu nama dila kanaa ijoollee dilatan. Bakka wanti ni fakkaataa ugaa gisee laatu jechuun qofaa miti ijoollee wajjin daddalainuu achumattu ni rifattaas gisee deemtee galtees gaafii si keessa ta'anii beekta. Amma hospitaala kamitti yaalamu jirti ijoolleen tun? Dilcoorraadhaa already rabbiin isaan dhaqqabee ati ganamarraa hanga halkanii warra bulee deemee jira malee hangi toora galgalaa kanaa hangi tokko bahe eegas warri kaan ganamarratti irraa deeman amma. Hanga ammaa namni du'e hin jiru gaa? Hin jiru rabbi malee san hunda. Hanga ammaatti poolis koomishin ibsa takka illee hin baasne isaan keessaa hundi ijoollee tana gaafatanii jiraare? Wanni barsiifarree kan hin jeesan qofaatu dhufee dhaabbatee sanirra deemallee ilaalle. Sa'a 4 toora ganama sa'a 4 dhufeetuma dhaabbatee akkanumatti ilaalee jechuun bulchiinsarraayis jara isaaniirraayis namni tokko hin dhufne. Wallaansa bakka dirqama akkanumatti buufanni fayyaa ofiisaati itti gaafatamummaa fudhateetuma wallaalee guututti qoonqoo isaanii hunda fide. Wallaahi billaahi soofan asitti hin gijibu waadii namni tokko hin garree achi keessa Ahmed Mahammad